دركم متي يا كريستيانو دلالا إلى برسيسا كيسا جري أفور كل كما جري كسين سو بيسكانا Sirriitti hubatu wanta naasire tarii dandeettii hubachuu أفور qoodni كل gochuu كما wanta جري كسين سو dandeettii بيسكانا أفور كل كما جري قرآن برسيسا وانا سرارة كتب بيسنا سرارة كتب بيسنا نب سنو أفور كل كاري بيجنة جرا gaaffii كنيني kiyyatti darbi afurri qulqulluu maali awwal akka quraanaatti awwal الله يذكر زيزة إذا كان كله كأما برسيسا كيسا جتري زين برسيسا كله قرآن نبرسيس Rabbi aga hamma sa'aatiin itti gubaa jirtu quraanni waa'ee afura qulqulluu waan hin ani beekne bubu tinjiru sitti fayyadamu jira sababni isaa abdoo jirta abdoo ka jettu kun yoo kiristaana taate dubbadhu yookaan anaaf kennite awwal bakka kana ibsime bakka okay amma jedhame kan bakkicha Ismaaliin osoo xumuratte gaariin ta'u ishii hafuura qulqulluu waan jedhu quraanni beekaa garuu waan quraana sin gaafanne waan macaafaadhaati waan macaafaadhaa haasayyo waan quraana beekan jedhin so waan ulfaallis lama akkamitti barsiistareeti quraanarra waan ta'e qulqulluu jedhu argan jiraanne waan barsiisaa miti kun macaafarra ka barsiisuu qabu siidha isa kana ibsisiin jechuu jira malee okay sana siibsuu nan danda'a garuu ruuhaal quddusii jedhe quraana keessatti yeroo waa'een dubbata sun maal akka ta'e naa ibsita aare waan ruwaan qudsi radii sanniisiitii amma ka rasa'u jirru hafuura qulqulluu gaafa guyyaa ayyaana pentekosteedhaa bu'e san yookaan ammoo gaafsan maal akka hojjete hafuura qulqulluu maal hojjete afaan akkamii akka dubbachaa turan san dubbadhu afaan akkamii dubbachaa turan barattoonni gaafsan hafuura qulqulluun deeggaramanii akka macaafa si gaafachuu jira. tole rakkoon qabu sanaan dubbadha jedhee rabe sanana naasaanii dubbadhu kaasanirraa maal gootaree waan sanaan booda biraadhaa maal goona gaafatte afurri deebite qulqulluun akka islaamummaatti ta'u maalidha kan jedhu naaf ibsitaan akka islaamummaadhaan nuuf dhiisiitii kana dubbadhu ati gamme isa kana dubbadhu. no nuuf dhiisi yoo sakkatti waadaan asiin ta'e malee ittiin fufu nuuf dhiisi maali afurri qulqulluun akka Maaliif ittiin islaamummaatti fuufne? Dura jalqaba isa kana ibsi nama akka amantaa qabdutti eega saniitti dhufta akka islaamummaatti raasawaa barbaadetti dhufta isa kana ibsi jalqaba. okay eshi inni kun waan guddaa miti bar ani isaa wajjin waan ataasaa turte dhaggeeffanne muman seene garuu hojii ergamoota boqonnaan lama irraadha kanatti dubbisaa turte natti fakkaata. Kutaan suni kan jedhu ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Peenteqostee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas gursaan waaqarraa akka bubbee bubbisutti dhagaamee manicha isaan keessa jiranis hin guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsaanis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaaniirra ta'an. Yommuu soddomti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman. Akka hafuurri dubbachuun isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Akka hafuurri dubbachuun isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Yihuudoonni waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu ursaa kana yommuu dhaga'an iddoo kun ta'etti jecha'an. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalanii jedha. Ashii gaaffiin kee lakkoofsa qarfaarra jira. Naanis dinqifatanii warri dubbachaa jiran kun hundinuu galiilota miti moo jedhanii gaafatan. Achi boodaan illee dubbiste naaf ta'ana. Ayyaama asirratti afaan keenyaan dubbatan jedhanii mijar afaan isaaniitiin dubbataa turan jedhanii barattoonni. Afaan akkasidha. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalanii jedha. Afaan warra dhufeetiin jechuudhaami. Afaan tokko isaaniitiin jechi isaanii jedhu kun eenyuuf akka dhaabbatu ilaaluu dandeenya jechuudha asirratti piroonaaniin kun. Laaliitiin natti beekaati maal simee eegu jiraati afaan tokko isaaniitiin hogguu jedhu afaan eenyuuti isaa afaan warra dhufee jechuudhaami. Yoo ee ta'e jedhi yookaan ammoo miti naan jedhi naaf ibsi rakkoo miti. Eshi na dhaggeeffadhu feessi dubbisa. Naanii dinqifatanii warri dubbachaa jiran kun hundinuu galiilota miti moo jedhanii gaafatan. Dabalanis akka waan sana guutummaadhumatti yoo kan ilaallu ta'e naannoo sana kan jiran ayyaana sana kabajuudhaaf naannoo sanatti argaman iddoo garaagaraatti. Okay, afaan ittiin dhalanneen akkami jarri kun nutti dubbatan jedhanii dinqifatu jiranii mire. Fakkeenyaaf namni Arabiffa dubbatu akkamitti jarri kun afaan Arabiffaatiin nutti dubbatan warri Giriikiidha akkamitti afaan Giriikiitiin nutti dubbatan jechuu jiran.
Akkasichaa jira. Tole barattoonni ammoo hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaniiti afaanota garaagaraatiin afaan duraan hin beekneen namootatti dubbatanii jechuudha. Eeyyee tole. Ati isa kana dubbachuu dandeessaa? Gaaffii bareedaadha. Maal sitti fakkaate egaa? Hafuurri qulqulluun akka ani fedhetti osoo hin taane akka fedha ofii isaatiitti kennaa garaagaraa kan kennuu danda'u. Ani afaan Arabaa dubbachuun koo yoo fedha hafuura qulqulluu ta'e dubbachuu nan danda'a. Garuu ani waan an fedhe qofa. Dandeessaa ati dandeessaa yeroo kamitti haa ta'u saatima waggaa keessatti illee haa ta'u dandeessaa. Si deebisaan jira mala yaada kana hubadhu. Ani inni suni dandeettii koo miti. Sana kan gochuu danda'u dandeettii hafuura qulqulluuti. Fedhiin hafuura qulqulluu akka ani afaan haaraa yookiis afaan Arabaa dubbadhu yoo ta'e na dubbachiisuu danda'a. Sun fedhii hafuura qulqulluu miti yoo ta'e immoo dhiisuu hin danda'a jechuudha. Afaan dubbachuu hin dandeessu hafuurri gaaf duraadhaa barattoota irratti bu'eessaan hin qabdu jechuudha walii galatti. No. Ilaal kennaa hafuura qulqulluu wanta ati beekuu qabdu kitaaba keessaa si dubbisuu nan danda'a. Akka fedha hafuura qulqulluutti malee kan kennamu fakkeenyaaf hundumatu afaan haaraa dubbataa miti. Hundumatu afaan haaraa sana miti kana siifan dubbisa dhaqee macaafa keenyarraa jechuudha. Ilaal isa tokkoo fi afaan haaraa dubbachuutu isa tokkoof raajii dubbachuu. Namni dubbachuu danda'u amma taati kanatti addunyaa keessatti akka peenteetitti isin walii galatti namni afaan haaraa afaan biraatiin dubbachuu danda'u jira afaan namni hubachuu danda'u fakkeenyaaf amma namni arabiffaan beekne kan danda'u jira hafuurri qulqulluun kan kenneef jira. Akka ajaa'ibaatti iddoo itti dhaldhee guddateetti paasteriin osoo Arabaa wajjin waliin argin afaan Arabaa bareechee dubbatu nan beekan. Hayyee tole mee ati akka kan keetitti nama ebaluudha jedhiiti mee nu akeeki yuutuubii bannaa yookaan namoonni jenna. Sun nama yuutuubii fayyadamuu miti baase wanta beeku. Okay tamam nama eenyudha re'eessa jira re as fiduu dandeessaa ama isaati. Inni amma nama difloomeedha nama sooshaal miidiyaa fayyadamu miti sana maal sii godha. Nama afaan Arabaa eessatti dubbataniitu. Afaan Arabaan kan inni dubbatetti saba sana tajaajila. Gaafa saba sana gidduu. Maal saba sana tajaajili kaa fakkeenyaaf amma anayyuu tajaajili kun amma Arabiffaan mee na wajjin dubbadhatti illee hafuura qulqulluu kadhadhuuti mee Arabiffaan na wajjin dubbadhu. Arabiffaan si wajjin dubbachuun kiyya yoo fedha hafuura qulqulluu ta'e si wajjin dubbachuu hin danda'a. Garuu maal hafuura qulqulluun qabdu moo ati hafuura qulqulluun haa fedhuuti ati lallabaadha nama lallabaa nama akka kan keessi qulqulluun eenyuun qarqaara. Maal egaa si deebisee waan ta'eef dhiisi. Deebiin koo ifaadha. Jechuun hafuurri qulqulluun qarqaaru hafuurri qulqulluun si'ii lallabaatiin deemu kun si'ii akkanatti. Isa tokkoof lallabaatu kenname iyyee. Ilaa akka macaafni keenya barsiista sun taane akka jechuudha. Hayyuu dubbisoo si qarqaara fakkeenyaaf. Yeroo takka. Isa tokkoof wangeela barsiisutu. Isa tokkoof lallabuutu, isa tokko afaan haaraa dubbachuutu, isa tokko afaan haaraa sana hiikuutu. Ati nama musliimoota wal mormuudha. Yeroo takka. Ati nama musliimoota wal mormuudha. Si yoon qarqaarre hafuurri qulqulluun eenyuun qarqaara? Si qarqaaru qaba. Afaan Arabaa yoon rakkisee ri'aanaan. Amma. Afaan Arabaa amma si banatti Qur'aan amma. Tekinooloojiin guddaadha yoon rakkisee anaan. Hiikkaa tiraansileetii dhabar kun hiikkaa tiraansileetii hafuurri qulqulluun maal rakkatasa? Waaqa jettaani miti akkamitti hafuurri qulqulluu rakkisaa? Meeyaati natti hafuurri qulqulluun maal yeroo takka naaf hin deebine qoye waan gaafa dhisantu jira. Ati amma nama islaam muslimtoota wal mormaatiin jiru. Kakkan keetiidhaatiif yoo hafuurri qulqulluun akka Arabiffa beeku akka ati afaan Arabiffaa kana keessa gabbuutee Bukaarii dubbistu Musliimiin dubbistu Qur'aan dubbistu yoon godhin hafuurri qulqulluun namoota biraatiif nama bu'aa hin qabne nama intarneetaan fayyadamne nama maaliif hin kennee jira yoo ati naan jette amma sammuun kiyya dhugo sababni isaa siidha kan kennuufi qabu hafuurri qulqulluun. Egaa akkas taate ammaa fi Qur'aana fuula tokko qofa si agarsiisa. Qur'aana kana fuula tokko qofa naa dubbista afaan hafuurri qulqulluu kadhadhuuti. Hafuurri qulqulluun siif haa kennu. Kennaan kun siif kennamuu qaba. Fuula tokko qofa naa dubbista. Sarraan kenna. Fakkeenyaaf. Anammoo achi boodaan. Ayyee tole si dhageeffadha. Anammoo achi boodaan dhuguma jarri kun dhugaarra jirti jedhee ragaa sii ba'a. Dhuguma jarri kun bakka amantee dhugaa qabattee jirti jedhee. Fuuluma tokko qofa ta'e Arabiffaan dhageeffadha. Hafuurri qulqulluun kennaadha. Fakkeenyaaf atumta akka tamantutti bareedaa godhees fokkisaa godhees kan nama murabbiidhaa jetteeti. Maaf fokkisaa gootee na humtee fakkeenyaaf rifeensi keessirraa dhumaa raawwal. Rifeensi koo maaf narraa dhumee jettee allaan gaafattaati. Amma hafuurri qulqulluudhaaf Kanaafiyyuu rifeensi keessirraa dhumuuni. Allah fedhii Allah yoo ta'e kanaafiyyuu fedhii Allah keessa hin seentu jechuudha. Hafuurri qulqulluu kana sitti bu'ee galeessaa waan kun yoo dhiise. Ati amma si galtee waan wanni shaksanaa jedhamu tokko jira si galtee nama dhuunfaa fakkeenyaaf ammaati.
nama dhuunfaadhaa attaa gochuu yookaan ammoo irraa dubbachuu shaksanaa jennaan nuti. Tayyib atamma bar karaa gabaabaa siin jedheen hafuur qulqulluun sabni kun namoota 500 way jiraami namoota kana guutuudhaanan yoo ati hafuur qulqulluu kadhattee hafuur qulqulluun si qarqaaree qura'aana fuula tokko qofa dubbiste jarri peente kun amantii dhugaa qabdii jedhee ragaa sii ba'an walii galatti ati hafuur qulqulluudhaan qarqaarfatu dubbisi. Na xumursiiska xumurattee miti. Xumuradhee jira. Hafuura qulqulluun afaan nama fakkaataan si gaafadhe bana garaachiin laay. Atam Allaan waan hundumaa gochuu danda'a Allaan uumaadha. Kanaaf ammuma rifeensa konaa guddisi jettee kadhattee Allaan rifeensa kee kana yoo sii guddise guyyuu Allaan dhugaadhaa jennee. Rifeensi kiyya dhumataadhaa miti. Ani masratti taayyeetii miti. Fakkeenyaaf ilaalan kiyya yoo sitti agarsiise awwal. Kiyya amma. Nutti mul'atiin baraatti nu jala callama. Akkasiin jedhee. Akka kana yoo sii godhee. Suni wannaadha duriyyoon osoo barbaanne numa goona akkasiin jedhe ani akkasiin jedhe mee gara ni deebi'ati gara ajandaa jijjiiruudhaaf hin yaadin. Ati jijjiiruun itti dhugaan si deebisee bargaaffii hafuura qulqulluun si yaadee maa fakkara deebi'aa ilaal dirqama waan taati jettee godhaa miti beer an kontekestii macaafara dhaabbadhee si deebisee. Maal macaafatu jedha hafuura qulqulluun barattootaaf kennamee jedha. Hafuura qulqulluun sun namoota akka afaan isaaniitiin dubbatan jedha. Hunda isaaniitu afaan arabaa dubbate. Iddoo isaatti hunda isaaniitu afaan arabaa dubbate. Maalis barattoota dubbatee jedhee akka afaaniitiin dubbatanii jedha. Maaliif beekan hunda isaaniitu dubbate jedha. Hunda isaaniitu. Maal situ beekan situ dubbise anatu dubbise moo. Kanaaf iyyuu fedhii akka fedha isaati isa tokko afaan arabaa dubbachuu kenne isa tokko immoo fedhii afaan giriikii dubbachuu kennee fi isa tokkoof immoo kennaa barsiisuu kennee fi siin jedhe. Kanaaf namoota gargaarii dhagaa afaan dhuftee musliimoota wajji waan asoo jirtuuf jecha hafuura qulqulluun sii kennuu qaba. Yoo siif hin kenneen nama hafuura qulqulluun diizaayiniin qabu moo akkaataa itti hojjetu hin beeku moo hafuura qulqulluun akka jettutti. Nama afaan arbaa rakkadhee guyyaa tokko uumameen beeku beeku. Kanaaf amma hafuura qulqulluun maal rakkoo qabuti kun dubbisi maal rakkoo qabareen fuula tokko irraa barbaade. Ati amma gaaffii koo baqachuudhaaf dhugaa awwal. Lakkii gaaffii kan kee baqachuu fi miti siitu baqachuu jira macaafa kan kee. No an sii deebise. Maal deettee deebiste hin dadhabde kun dubbisiisiin jedhan fuuluma tokko qofa. An sii deebise ati akka fitetti fudhachuun keekedha. Fuula tokko qofa quraana fuula tokko qofa dubbisi. Fuula tokko qofa. Irraan sii deebi'a. Dhaggeeffadhu. Akka kutaa sanaatti hunda isaaniitu afaan arabaa dubbate hunda isaaniitu afaan giriikii dubbate miti. Afaan garaa garaa jedhas tokko inni tokko afaan giriikii inni tokko afaan arabaa dubbate. Kanaaf akka fedhaa nama sanaa osoo hin taane awwal akka fedhaa waliitti osoo hin taane akka fedhaa hafuura sanaatti isa kennaa sana kennee. Kanaaf kanarratti yeroo hin gubiniiti hafuurri qulqulluun akka ta'e mantuutti. Hafuurri si'ii musliimoota wal mormuuf kan hin kennine nama raasaa nama bu'aa hin qabneef kan kennu waan ajaa'ibaati hafuurri kan keessa kun. Ani hafuura nama kennameef wayii beekaan ani. Si'ii rakkatu jiru kana si'ii amma quraana rakkanni afaan arbaa kun keessatti maa jira bi teekinooloojiin guddatee keessatti maara. Tayyib ati teekinooloojiidha hafuura qulqulluun teekinooloojiidhaan hin jettu reeti duruma jalqa. Hafuura qulqulluutu naa keessa hin jedhe ofii goon inni kadheen siin jedhe be. Teekinooloojiin maal hafuura qulqulluu caalee jechuu jirtaa badaa. Ishee hafuura qulqulluun maal awwal akka quraana keetti ruwaal quddusii maal. Maalan quraana kisi gaafachuu hin jiru macaafarraa haasa'u jirra. Si deebisee shinaagan jarraa. Maal teekinooloojiitu si fayyada jedhi ka hafuura qulqulluu caalaa hafuura qulqulluu waan sobaa waan ittiin nama sobaa. Nama guddaa miti ati dhugaa naa deebisee ishii bakka an si deebisee ishee hafuura qulqulluu. Yaa ijoollee maal hafuura qulqulluun afaan qarqaaruu dadhabe gammee qarqaaruu dide. Tapha taphachuutti kee deebii dhabe. Laa garaana nyaatte hafuura qulqulluun gammee qarqaaruu dide yaa ijoollee. Hafuura qulqulluun afaan haaraa barattoota dubbisiisuun. Eenyudha jedha. Ankootii deebisee. Dhaggeeffadha. Hafuura qulqulluun gammee qarqaaruu didee macaafa fuula tokkicha naa dubbisi quraana jennaan afaan hafuura qulqulluun qarqaarami hin didee keessa seenuu didee hafuura qulqulluun. Eega hafuura qulqulluu ati hin qabaanne sababni ati safara kanaa gootu maalidha? Bu'aan akka qabu maali? Ati hafuura qulqulluu beektaa awwal maalidha hafuura qulqulluun? Hafuura qulqulluun maal godhu akka jedhu macaafa keessan keessatti hin dubbifne isaa akka quraanni beekuuf hin danda'u jechuudha. Quraanni waa'ee hafuura qulqulluun beeku jechuudha. Quraanni suuraa dhugoomsuuf injiila dhugoomsuu dhufe hin jenne ati. Isa dhugoomsuu dhufe hin jenne ati. Waan ulfaalleessu akkamitti amanta? Waan hafuura qulqulluu waan ulfaalleessu akkamitti amanta? Ashi quraana keerra ruhaan quddusii ni jiru. Quraana keessatti jiru hin danda'amu. Injiraan jiran. Gaaffii deebii qabne waan ansi gaafataa jiruudhaaf akkasiin jedhe hafuurri qulqulluun si haa qarqaaru kadhannaa godhiiti fuula tokko qofa naa dubbiseti
Hayyee sirraa kan isaa walakkaa fuudhaan haa dubbisu. Ani Hayyee sirraa kan isaa kan akka fedha keetiitti miti awwal. Sirraa kan Fedha keetii kanatti ajajju miti. Hayyee tole akka fedha kan keetii na dubbisi kaati. Isati ajajju miti. Isati akka fedha keetiitti kan itti fayyadamu miti. Akka fedha isaatiitti. Kanaaf ammati ansiif deebiseedha. Ati kennaan ati hafuura qulqulluun siif kenne maalidha? Tole afaan hin dandeessu wanta akkasiin qarqaare kana keessatti kennaan hafuura si kenne maalidha? Fakkeenyaaf kennaa barsiisuu naa kenneera naaf. Kennaa barsiisuu naa kennee jira? Kennaa barsiisuu kan maalidha? Keessa barsiisuu kennaa barsiisuu wangeela kan barsiisu wangeela kan lallaba furii qulqulluu kennaa barsiisuu jirta malee ati kennaadhaa miti kun baratteeti bareetti xaarteeti. Waldaa si kaachuu danda'a. Barreessa barreeffame sitti mide gaaffii maa baqattaati. Si dubbisuun ragaa naa bayyaan dhagaa beekta. Si kenname moo atiin baratteeti barattee barsiisuu jirta. Naa kennameeti. Osumaan baratiin moo? Inni barachuu waan biraadha. Barattee nama barsiisuu barattee mana barumsaa seentee macaafa qubee seentee kan baratte mana barumsaati. Afaan wannaa qubee kan baratte mana barumsaati. Mana barumsaati barattee gaatee hafuura qulqulluu. Allaan hilmii yookiis beekumsa islaamaa siif hin laanneesiin ofii kee baratteeti. Lakki waan Allah si gaafachuutti jiru si gaafachuu jira. Waan hafuura qulqulluu siif kennu si gaafachuu jira. لا الله بدن جينا يعني أقبجان ستاسو جيران. يعني اللي كبجان سيجا. كان كيسيجا بردوتي. أشين نكين سنة نكين يجتي ما بكتره. جمال ما نوناسهم ندي من سيني. أتي. أني واني سيجا بدل مجافر. لأن ديتي كان ما كان الله. جتي نمان تموين نمان تأول. hafuurri qulqulluun bari kennaa naa kennee jira. Hafuurri qulqulluun afaan hin dubbatu. Afaan siyaa kennu jennaan afaan hin dubbachuu dadhabdedha. Hafuurri qulqulluun barattoota irra bu'ee of keessaa qabda jennaan hin qabda hin qaba jette. Garuu ammoo dubbadhu kaa jennaan mee fuula tokkicha dubbise jennaan hin dadhabde. Quraana dubbise jennaan hin dadhabde. Sitti agarsiisu. Qawwee gaashii tasgabbinaa sun ragaa sitti agarsiisu san dubbadheef. Eessatti na agarsiifta? Ragaa kitaaba macaafa qulqulluudha waan dubbadheef ragaa sitti agarsiisa ayyee. Maal ka dubbatteef? Gaaffii ati na gaafatteedhaaf hin jedhe. Gaaffii ansi gaafadhe maalidha? Kennaa ati hafuurri qulqulluun kennaa sakamsii kennee naan jetteebi. Maal macaafni waan gammeedha dubbatamoo suni? Isan qabuu fi isa macaafni dubbatuun ni dubbadha. Suni kan sun kan lallabuudha bara ati qubee dubbistee. Macaafa hin fudhattu. Ragaa hin fudhattu. Deebinaaf hin deebistu. Hojiin kee maalidha reewwal? Wanni si gaafate deebii humnaa deebisati macaafa quraana dubbisi kun fuula lama. Ragaan deggiranii si deebisa san jedheen jedhe. Barattoonni nama kumaatama lakkaamu namoota gara biyya garaagaraa irraa dhufe wajjin dubbatan afaan tokko lamaa miti. Afaan qofa dubbatanii afaan qofa dubbachuu miti ree wanta hin beeknu alaama wal maaf yeroo qubna. Hafuurri qulqulluun afaan duwwaa dubbachuu miti kan inni jedhu siin jedhe siifan dubbisu. Koi akkasiin jedhu akkasiin jedhu hafuurri qulqulluun kun nama amansiisuudhaaf si qarqaara moosi taphachuudhaaf si qarqaara. Anta bachaa hin jiru gara awwal. Okay, eega taphachuutti hin jiru. Ammaati deebii sirriitti sii deebi'eera. Waa'ee maalummaa quraanaatti waan hin deebi'ee jira isaa dadhabee ka'e. Nama ragaadhaan deeggaramee sitti agarsiisa hin jedhu walakkaa fuula tokko dubbista quraana. Yaada kee miti barinni awwal. Fedhii kiyyaa fi fedhii kee miti sii deebise. Inni dhageessaami. Aboo dhageeffadhu. Fedha kan keedhaa yoo siif hin guunne ati yoo fedha kan keedhaa siif hin guunne maal bu'aa na bu'u. Fedha fuuraa ta'e siif hiikuu nan danda'a siif dubbisuu nan danda'a. Sun fedha isaa miti ta'e jennaan immoo erga quraana si dubbisiisuu hin dandeenye bu'aan isaadha maali? Hafuurri qulqulluun si bira jiru. Kunoo akkan si barsiisu na gargaari. Akka na barsiiftu eessarra quraanni akkana jedha naan jechuu jirtaati. Quraana akkana jedha ka jedhu si barsiisa. Kunoo kitaaba kun si badee jira bee quraanni ani kiristiyaanummaaf quraana ragaan banadhu hin qabu kan kun sitti maara malee. Okay, tamam. Ati quraana amma ani namni as jiru guutuun isaadhaa feenteen dhugaadha jedhee baay'ee jamaa. Isin eegalaan kana waadaa siif gal. Yoo ati fuula tokko qofa dubbiste yoo fuula tokko qofa hafuurri qulqulluun si qarqaaree dubbiste jechuudha. Awwal na dhagaa jirtaa? Sagaga'uu jira dubbisi. Kennaa hafuura qulqulluu jechuun maal jechuu akka ta'e si galee? Kasiif hin kennine eenyu kenna hafuurri qulqulluu waa dubbisi. Maal jechuu akka ta'e si galee jalqaba walirraa barachuudhaan. Barattoonni Yesuus Kiristoos afaan garaagaraa dubbatanii jiranii ati maaf dadhabde? Awwal hojii daa'imaan hojjetin kan nama guddaadhaati. Maal taate? Lakki hojii daa'imaati misiitu daa'ima hojii daa'imaa argatee na dhaggeeffatu. Kennaa hafuura qulqulluu jechuun maal jechuudha? Allah. Hafuurri qulqulluun barattoota afaan garaagaraatiin dubbise afaan biraatiin natti dubbadhu. Hundumaaf afaan haaraan kenname akka kutaa sanaatti hundumaaf afaan haaraan kenname. Tokkoofiyyuu haa kennamu dubbadhu. Tokkoofiyyuu haa kennamu. Kunoo kitaaba irraa ragaa sitti agarsiisa kennaan maal akka ta'een siin jedhe.
Atafuru qulqulluun qaban jenne tam. Afuru qulqulluun qaban jenne si. Ajaa'iba qaba. Ishi si deebisee beeka kana caalaa maal Afuru qulqulluun qaban jedhe Qur'aanni akkana jedhe jedhe kana garuu ture. Xayyi beeka Qur'aanni akkana jedhe jedhe si kana garuu ture ati Qur'aana fuula tokko qofa naa dubbisi yookaan walakkaa ajaja kee yoo ta'e Allaan si uume maaf dhiira gootee na uumtee jedhiifi ajaja. sarara lama qofa naaf dubbisi sarara lama qofa sirra barbaada. Qur'aana sarara lama qofa dubbista naaf ga'a. Bakki sirra dhiisee jira. Taraa isaa ijoollee maali? Lala dhaggeeffadhaa namoonni 562 seetan. Dhagoo jirtaa? Mee carraa naa kenni. Dhagoo jira Abu Muaz. Assalamu alaikum. Aishee dhaggeeffadhaa. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaanatis come down nageessu ta'uu ni jira. Waan jedhe barattoonni Yesuus afaan jechuun afaan biraa isaanii afaan afurri yeroo kennameef. Kennaa hafuura qulqulluu maal jechuu qotee sii galee abu? Laa jechuun san hin jenne hafuura qulqulluun qabdaan. Achirraa fakkeenyaaf kennaa hafuuraa jechuun maal jechuu akka ta'e osoo waan si gaafate ostaan kana na gaafachuu hin dandeessu. Jaan qooyika hafuura ni qabdaami hafuura sii kennamee meetis. Okay, Muhammadiif Quraanni kenname miti? Quraanni maaf siif hin kenname? Gaafii waan siin jedhe Quraanni Muhammadiif kenname jettee amantaa? Quraanni sirra maaf? Jaan qooyika yeroo hundumaa fa kana taata jaan. Gaafii wal fakkaataa dhabe. Quraanni Muhammad irratti bu'ee jette. Sirra maaf hin bu'e Quraanni? Jaan hafuura qulqulluu ni qabda. Nu kenname hafuura qulqulluu ni qaba jetta. Afaan biraa afaan Arabaa dubbachuu hin dandeessa. Si dubbisa hafuurri kan ka'e. Hafuurri qulqulluuni kennaa hafuura qulqulluun sitti mana ni qabda natti himta ni qabda qulqulluu na gaafattee miti na ni geeffadhu qabda ni qaban qabu na geeffadhu yoon qaban si dhiifna kiristaanni ni qabna na geeffadhu shi okay ni qabda na geeffadhu si fan deebisa maankii qabadhu no dubbadhu kaa jechuun waan afaanitti bara waan biraatti qabadhu maankii waan qabadhuuf hin jirtu. Kennaa hafuura qulqulluu jechuun akka fedha waaqayyootti akka fedha hafuura sanaatti kennaa garaagaraa si tokko barsiisuu. Setokkoon afaan hin beekamne dubbachuu. Jarri san afaan hin beekamne. Eeshi na gaafattee ishee na gaafattee miti siif deebisaan jira bii. Maaliin si gaafate jaan. Eeshi si deebisaan jira gaaffii kee. Maaliin si gaafate. Kennaa hafuura qulqulluu qabdaa hoo jettee na gaafatte. Akkasuma hafuura qulqulluu ni qabdaa. Hafuura qulqulluu ni qabdaa hoo jettee na gaafatte. Okay eenyuun qabaata kan qabu naan jedhe kaa. Eeshi alama lakkii irra hin jiru siifan ibsaa dhaggeeffadhu. Okay hin qabu ustaad hin qabu. Hin qabduumi. Dhaggeeffachuu hin barree. Laasanii si dhaggeeffachuu jira. Eeshi dhaggeeffadhu kaa maal wal of danda'a biyyatti. No beeke jidduutti wal dhaggeeffachuu dinnaan maan jidduu seenee bara. Okay amma tiisuma wajjin xumura naati yookaan maakii kee qaba. Eeyyaan hafuura qulqulluu qaba namni Kiristoos sisteema hafuura qulqulluu qaba. Kun si deebisuu dadhabee. Okay jarri hafuura qulqulluu yeroo kennaman afaan haarawaa haasawanii mi. Kennaan hafuura qulqulluu afaan haarawaa qofa miti. Sinnaasa isu afaan haarawaa haasawan jedhamu hin haasawuun jedhe isaan. Kennaan hafuura qulqulluu afaan haarawaa qofa miti sin jedhe. Haasawan moo hin haasawne jarri afaan hafuura qulqulluu yeroo. Isaan haasa'an kennaan hafuura qulqulluu afaan haarawaa qofa miti sin jedhe. Okay hafuurri qulqulluun kee afaan haarawaa si dubbisa. Kennaan hafuura qulqulluu afaan haarawaa qofa miti qofa yoo jetti mura kana. Jarri kan kenname afaan haarawaa dubbatamu hin dubbanne. Maalin si deebise abu maas waan si deebise niin qabanaan jette maalin si deebise maalin si deebise hafuura qulqulluu naan qabanaan jette naan qabanaan jette gaafiin kiyya hafuura qulqulluu haarawaa afaan si kenname sani afaan haarawaa dubbatta quraana si dubbisiisa akkuma maal jedheen si deebise ni dubbista afaan haarawaa afaan arabaa maal jedheen si deebise jedhe niin qabanaan jette ni qabda jennaan isa booda gaafii keessa lamaffaaf maal jedheen si deebise gaafii jechuun waan biraan naa deebisu jirta waan sin gaafii natti misuma si deebise gaafii mana gaafatte lamasa si deebise maal jedheen si deebise kennaan hafuura qulqulluu afaan qofa namaa seessaa naan jette bakka kana caalaa maal barbaadde nuti waan si gaafanne warri dhaggeeffatu dirqama afaan haaraa qofa gochaa jirtu waan hin barreeffamne gaafatu mee dhaggeeffadhu ka jarri yeroo xumureera bar maalin si dhaggeeffadha xumureera na dhaggeeffadhu ka afaan haaraa qofa miti kennaan kanaaf kennaan kiyya barsiisuudha jedhee si deebise mee na dhaggeeffadhu waan biraa sin kennamne waan biraati kennaan kiyya barsiisuudha uumaan dubbachuun barsiisuun afaan beekamu sanii kennaa hafuura qulqulluu si jedha gaafii kiyya ani milikaan jiru dhugaa kun tarataraan of keessa irra kaasaa rabe let me repeat again no ila miira keessaa beeka indafqin dhugaa tasgabaa mana keessaa daa'ima qabda atis daa'iman ta'in ka dhaggeeffadhu iyyee ayina dhaggeeffadha okay waan jedhe akka monan buusi naana soman jira dhugaa kana yoo gizee na hojjaa arrabsoo deemte numa buuta hin dubartii okay hin jedhin dubartiitu si dhale bar dubartii si dhale miti ammas na dhaggeeffadhu ka dubartii na dhale
Maaf akka dubartii itti dubartiin namaa kennu. Akkasin ta'in okay ijoolleen ta'in akka daa'ima mucaa kee mana keessa jiru ta'in. Okay. Maal akka dhukkuba wayii tokko qabdu hin ta'in akkana. Miila keessa maa galtu sin nama guddaadha miti koosin nama gurra qimsee dabar. Okay na dhaggeeffadhu ka. Ayyee waan jedhe hafuura qulqulluus kan nameenaan eeyyeenaan jette. Okay hafuurri qulqulluun kan kee afaan akka jarrisan gaafa kanname afaan haarawa dubbatani afaan haarawa qur'aana dubbisiisa hafuurri qulqulluun kee yes or no allake. Kennaan hafuura qulqulluu afaan haaraa qofa dubbachuu miti. Si dubbisiisa nan dubbisiisu jedhe takka. Sana qofa mitiin sin jedhebe si deebisa. Abbo waan sin jedhe kennaan hafuura. Waan ati jettee miti waan barreeffame si deebisa. Si dubbisiisa. Kennaan hafuura qulqulluu afaan haaraa dubbachuu qofa. Maqaan kee eenyu gusin jedhan way baleetti ta'e himtaa jaan. Lakki gaaffii qajeelaan si deebisee bara. Bar gaafiin keessatti miti bara. Okay kennaan hafuura barattoota Yesuus afaan haarawa dubbisiise moo afaan haarawa dubbisiisin? Si deebisee bee kennaan hafuura qulqulluu afaan haaraa dubbisiise naan jedhika dubbisiise naan jedhika. Dubbisiise. Okay ati akkuma isaanis afaan haarawa si dubbisiisa. Muhammad irra Quraanni bu'eera jette miti Quraanni sirra bu'eesin. Waa'ee Muhammad sin gaafanne goobasi. Maafan hin gaafadhu gaaffii fakkaatan si gaafadha. Quraanni sirra maaf hin buune. Kana qofa deeb jara keenya dhaggeeffadha. Kana qofa naa deebisati iyyuu Quraanni sirra maaf hin buune. Sooba isaanii mee dhaggeeffadha. Waa'ee Muhammad jirru. Dhaggeeffadhu ka. Dhaggeeffadhu. Waan sin jedhe hafuurri qulqulluun barattoota Yesuus irra buufame san afaan haaraa dubbisiise. Ati afaan haaraa. Quraanni Muhammad irra bu'eera jettee amanta miti eebumaas sirra maaf hin buune loojikii kanaan deemta yoo ta'e. San afaan haaraa dubbachiise san qabdaa. Maal jette? Hafuura haaraa san qabda mun qabdu. Hafuura qulqulluun an qaba hafuurri qulqulluun irra Kiristoositti amananii. Eega qabatti afaan haaraa dubbadhu Quraana suu fuula tokko qofa dubbisi. Afaan haaraa qofa miti balawwal. Afaan haaraa qofa miti kennaan hafuura qulqulluu. Ati dandeessa qabda mun qabdi isa barattoonnaaf kenname san qabda mun qabdu. Maal? Ka barattootaaf kenname hojii ergamootaa boqonnaa lamarra jiru san afaan namoonni beekaniin ka itti haasawan afaan keenyan namoonni nutti haasawan jarri kun nutti haasawan ka jedha san dandeessa mun dandeessa. Macaafni qulqulluu guutummaa isaa yoo dubbifatti afaanni haaraa qofa osoo hin taane. Isa san qabda mun qabdu kasi gaafa jiru ka barattoota irratti bu'e san qabda mun qabdu ka gaafa ayyaana san bu'e. Dirqama nama hundaa fi afaan haaraa dubbachuun hin kennamu gurri keessan hin hojjetu. Kennaa san qabda mun qabdu si kennaa san qabda mun qabdu. Gurra keessan keessaa mee qulqulleeffadhaa dirqama miti afaan haaraan nama hundumaaf kennamu. Qabda mun qabdu hafuura san kennaa san qabda mun qabdu kennaa barattootaaf qabsan kenna. Dirqama miti sirriitti. Hafuurri qulqulluun dirqama hundumaaf kennaa afaan haaraa dubbachuu hin kennuudha. Qabda mun qabdu siin jedhe kennaa san hafuura afaan sana ta'uu dandeessa mun dandeessa. Kennaan afaan haaraa dirqama nama hundumaaf kennamuu qaba wanti jedhamu hin jiru. Sa'aafitu malee abbaaddan sababni isaa siree galtee wanti rakkate jidduu kana barsiisummaa naa kenne jedha ofii isaatti gad jedhee baratee kutaa tokko lama sadii jedhee baratee hafuura qulqulluu naaf kenne jedha. Qulqulluun high school barsiise barattoota high school si barsiise. Okay dirqama afaan haaraa dubbachuu qabda yoo ta'e sirras dirqama Quraanni bu'uu qaba jechuudha Muhammadiin ol maaliif Quraanaaf kun maal wal fakkaatu Quraanni kitaabaati kun nuti wangeelli si gaafanne isa wangeelli maatos ati barreessitee jirta siin jennee nuti kasi hafuurri naaf kennamee jira jettee dubbatte jalqaba hafuura san qabdaa jennaan hafuura hin qabullee jechuu dadhabde jidduu kanatti akka qoree asitti rakkatee ta'a. Tayyib dubbadhu kaa kuna Quraana si banaati dubbisa ayyatu. Hin qabda taanaan dubbisi kuno. Dirqama miti. Dirqama. Barattoonni maaf dubbatan? Dirqama miti. Fedha hafuuraa qulqulluu waan ta'eef. Ati fedha kan keetiin dubbisa ayyee. Kitaaba qaba fedha kan keetiin dubbisa. Maaf ati fedha Allaatiin alatti uumaa gochuu dandeessaa awwal. Ati fedha kan tayyib hafuura qulqulluu yoo si fedha eenyu fedha ree. Uumaa gochuu dandeessaa awwal. Ati sin qarqaaru taanaan feeti hafuura qulqulluu si bira hin jiru jechuudha. So fedhi Allaatiin alatti mee Allaadhaan rifeensa koo kana dheeressi jedhi gaaffii jalqaba deebiin yaaduma jalqaba deebiin kaa. Dhiisisanii waan rifeensaa asuutti hin jirru masrataa yaada dhaqiiti gaafadhu isa sani waan rifeensaa yoo barbaadde. Ani kasin jechuu jiru kasitti haasa'u jiru. Yeroo takka akka daa'imaadhaan ta'in gurbaa nama guddaa bira jirtalleedha. Xiqqoo siidha akka daa'iman ta'e. Akkasiin jedhe gaafiin kiyya. Sa'aatii dheeraa yeroo guutummaa barbaachisan akkan itti amanutti akka kitaabni qulqulluun dubbatu sin dubbistaa sin jedhe gamme. Quraana kee dhaabbattee deebista. Ani akkan amanutti akka macaafni qulqulluun jedhutti si deebiste kanaara maal akka itti barbaade naan galle. Akka nama bareedutti gattaa sirriitti hin deebisuuf malee waa hedduu sin jedha laakiin ammoo jedhu. Maalidha? Quraanni ruuhaal quddusii yookiin hafuura qulqulluu beekaa hoo jedhin si gaafata. Lakki waan quraanaatii miti. Ati dubbisuu dandeessa waan dandeessa amma kana. Quraanni ittiin bu'amu meedama keerra walla jechuun immoo gaawwallaalummaa dhaqa. Muhammad akkasiin jedhe akkasiin jedhe amma kana
duratti wagguu dubbatte dhuftee musliimoota wajjin takaraakaraa jetteetiin haasofte quraanni akkana jedha jetteetiin dubbachuu turte sii galaa miti isaa Ani waan arabiffaa yoomna rakkise. ayyee tolee quraanni akkana Waan jedha arabiffaa jedha rakkise dubbisi kennaa madaamni sii kenne isaan kennaa hafuura qulqulluu sii kenne isaan saba is kennama sanii hin fayyadamiiti ati quraana kana sarara lama qofa dubbisi sarara lama qofa naa dubbisi sarara lama qofa Okay. Eshi, gaaffii wal fakkaataman sii deebisa biyawwal. Fedhii Allaatiin alatti homaa godhachuu dandeessa yoo ta'e, mee ati ofii keetiif shamara ta'e nutti agarsiisi. Gaaffii wal fakkaatan si gaafadha. yaa goobasi waan ana dhiisi mee ana narraa bu'i mee akka goote akka dhuunfaatti narraa Si waliin haasa'araan maaf hin bu'a. mataa si rukutaa laakiin isa kana raasuun barbaada mee ana dhiisiiti ati macaafarraa haasuu jiraan mee ati sarara lama qofa dubbisi sarara lama qofa dubbisme. Baay'ee waan arabii fasara lama dubbisuudhaaf hafuura qulqulluudhaan haasuu hin qabu bee. Oke sama Sababni isaa kunoo annan barachuu danda'uudha. Waan taane hin dandeenye dhaggeeffadhu. Hafuurri qulqulluu waan taane gochuu hin dandeenye na gargaara malee waan taane gochuu danda'uudha. Hafuura qulqulluu maal rakkisaa? Sii qaba yeroo takka dubbisa iyyuu ture. Dubbis kun hafuura qulqulluu dubbisuu sin barbaachisu dubbis akkasumatti hafuura qulqulluu dhaatu sammuu keessan cifaadha waan namni itti isinitti mul'atu fudhachuu dandeessaniif. dubbisi jaan Awwal. Jangan dubbisi kak. dubbisi muslima inta karaa jettee deemtaa miti dubbisi yalla. Dubbisi kak hafuura ni qabda. Ani si deebiseeraati amma hafuurri qulqulluun akka quraanaatti Arabi akka barsiiftu sin barsiis barsiisuu jirtaan dubbisi kak. Dubbisi kak jaan. Gurra keessan irra rafaa jirtu moo isin wanta isinitti musaa softan malee isin sitti mul'agaa jirtu. Abumaa silama sanii hasaa jirtu miti gurra keessan irra rafaa jirtu. Wanta isinitti himaa ture dhageessanii gaammaatti. Dubbisi hafuura qabatee kan name dubbisi. Gurbaa waan rifeensaa takka waan biraa. Meenu dhiisiti. Dubbisi yalla dubbisi isa kaname. Dubbisi. Sarara lama qofa dubbisi. Sarara lama qofa dubbisi. Yoo akka taa'aa caalaa baasee gaaffii kiyya baqattaniitti waan ta'eedhaaf. Dubbisi dubbisi yalla. Dubbisi hafuura qulqulluudhaan qarqaara miti dubbisi. Jarri bara afaan haaraa dubbisi. Nama waa'ee hafuura qulqulluu hin beekne. Ergamaa waa'ee hafuura qulqulluu hin beekne. Hordofaa waa'ee hafuura qulqulluu haasa'uun sheemisi qabsiisuu awwaal. Muhammad waa'ee hafuura qulqulluu beekaa. Warra kaanatti dubbataa turani. Ani akkuma raajota kaaniti. Ani akkuma nabiyyoota kaaniti jechaa Muhammad waa'ee hafuura qulqulluu. Ustaad amma rukutuun geesse kana. Waaqayyo isaa alalatiin kanaan. Nabi Muhammadin safara isaaniin dhiyaatiniiti ani si gaafachuu jira. Nabi Muhammad itti hordoftu hafuura qulqulluu beekaa. Yaa goobaz waan nabi Muhammadin sitti taasa'u jiru ani sitti taasa'u jira. Anaa wajjin haasa'u nabi Muhammadin bira inni nabiin ati hordoftu sun. Ani akkuma raajota kaanitti dubbatiin kitaaba keessatti ani akkuma Musaati akkuma Ibrahaamiin waa'ee hafuura qulqulluu beekaa. Hafuura qulqulluu maal akka keessatti himee jira? Adaraa kee yaa gurbaan. Ashi raajota hundumaatti amanna. Raajota hundumaa walitti qixxeessee walitti caalchifnuu jettanii dubbattan. Erga akkas ta'e raajonni kaan waa'ee hafuura qulqulluu dubbatan barsiisan. Gurbaa waan raajota haasa'uutti hin jiru waan ebaluu haasa'uutti hin jiru waan kan kee haasa'uutti waa'ee hafuura qulqulluu waan raajota tokko haasa'uutti hin jiru. Ayyee dubbisi kan dubbisi Allah. Akkan siin jedhe Muhammad akkuma nabiyoota kaanitti jettee amanta. Dubbisi siin jedhaati muslima kan isaa miti reeti isaan bartoonni waa'ee hafuura qulqulluu barsiisan dubbatan isinoo waa'ee hafuura qulqulluu Muhammad maal isin barsiise maaliif faallaa dubbate waan ol faalleesse lama maaliif dubbattu anamma kana ufetti na gaafataa jirtuuf siif deebiseera anumma immoo gaaffiin si gaafataa jira. Gaaffiin si gaafataa dubbisi gaaffii hunda dura kana dubbisi. Quraanni afaan arabaa Quraanni hafuura qulqulluu beekaa? Isa kana dubbisi jalqaba. Beeka yoo ta'e akka quraanatti hafuura qulqulluu maali? Dubbisi isa kana hafuura qulqulluu maali? Hin beeku yoo ta'e akkamitti Muhammadii akka nabiyyoota kaaniitiin hin jettu gaaffii makana nu deebisa. Dubbisi isa kana yalla. Qonni keessa wallaalan musliimoonni as jala jirtanis nu deebisaa jechuudha. Yalla dubbisi isa kana dubbisi yalla hafuura qulqulluun qarqaarame dubbisi. Muuti irratti hin godhina jamaa. Muuti irratti hin godhina. Bisaan xumureera awwal. Lakkin xumurre dubbisi siin jedhe hafuura qulqulluun qarqaarame akka barattoonni namoota garaagaraa afaan garaagaraa dubbatan san illa sarara lama qofa sirraa barbaada guddaa miti fuula tokko Allah kana dhuutii shamarran godhii jedhe. Lakki waan Allah birallee naqiinsi Allah birallee naqiin ana kan si deebisee hafuura qulqulluu kan namaa kennu yookiis waaqayyoodhaa si waan amaa dubbachuun barbaadan kan kee kashalabbeedhaa miti. Dhiira taatee uumamuu kee fedhii Allah yoo ta'e fedhii Allah jijjiirsisuu dandeessa yoo ta'e waan dhiirummaati waan intalummaatti jiru isaati gan. Fedhaa Allah jiru dandeessaa? Mee waan arraba dhiisi.
An arrabsutti Waan arrabaa miti bar. Atammaa dandeettii hubachuu kee lafa keessee waan biraa na gaafataa jira. Akka ganama. Angaruu wajjin hafuura qulqulluun afaan haaraa dubbachiisee barattoota dubbisi kunuuf sarara lama qofa naa dubbisi an beekaa dhugaadha gurbaan kun hafuurri qulqulluun dirqama afaan haaraa qofa miti siin jedhe. Barattoonni afaan haaraa dubbatanii jiran. Dirqama Muhammad Quraanni irratti bu'ee ture sirra Quraanni bu'ee. Muhammadin biran gahee waan Muhammad haasawutti hin jiru. Maafan hin gahu dirqamaan gaha. Muhammad Quraana dhagee ergamaatitti dhufee jette sitti maaf hin dhufne? Si waan kan kee haasa'u jiraani. Ani immoo waa'ee kee haasa'utti jira sirra maaf hin buune Quraanni? Maal eenyu waan kiyya maal godhu irraa haasa'uuf taati? Waan kee waa'ee kiyya maal gootaa? Okay, ati Allah si uume miti. Muhammadiinis Allah uume sirra maaf hin buune Quraanni? Si akkasii hin jedhani. Sirra maaf hin buune? Akkasii hin jedhani. Sirra maaf hin buune na deebisi. Hafuura qulqulluu qaba jettee dubbatta. Hafuura qulqulluun bakka cinqaa kana si gargaaruu dhabe. Allah na uumeera jirti amantaa. Allah na titti amantu sirra Quraanni maaf hin buune? Hafuura qulqulluun barattoota qarqaaree sirra maaliif Quraana hin buufne? Akka arabifa dubbatan faa godhee araboonni faa xiqqaa afaan keenya dubbatan jedhe. Okkisa nama fida dhugaa. Allah sirra maaf Quraana hin buufne? Dubbisi isa kana yalla dubbisi. Yalla. Bakka asuma taa'aa sa'aatii 24 guutuu. Dubbisi siin jedha maal ta'a oolta salphatteeti alhamdulillah baga rabbiin si salphise. Muslima karaa jettee olii gad deemtami dubbisi kaa sarara lama qofa dubbisi. Sarara lama qofa ani waan guddaa sirraan barbaadu sarara lama ila kunutan echi sarara lama judhiise abu mu'az sarara tokko. Ana maal na ilaallata waan Quraana kee awwal. Arabifa dubbisaa turan jedhaa. Arabifa dubbisaa turan jedhaa. Arabifa dubbisaa turan jedhaa. Quraana barsiisee deemtu isaa yeroo Quraana barsiisee Arabifa dubbisaa turan jedhaa bartoonni. Tayyib Araboonni dhufanii afaan keenyaa nuti dubbatan jedhan jedhaa. Eeshi kitaaba isaa dubbisaa turan jedhaa. Dubbisaa turan jedhaa. Kitaaba maal? Tayyib ati afaan Arifaa dubbadhu ayyetoli. Dubbisuu waan dandeenye dubbadhu yalla. Innaa dirqama miti. Dirqama miti. Yaa kiristaanota dalaala ila barsiisaa keessa jedhee hafuura qulqulluu qaba jedhee gasiin sobu isa kana. Sirriitti hubatu waan kanaas tarii dandeettii hubachuu. Hafuura qulqulluu qaba jedhee gasiin sobu isa kana. Hafuura qulqulluu qaba jedhee Qur'aana barsiisaa. Wanna sarara tokko dubbisennaan sarara tokko dubbisuu hin danda'u. Sanuu hafuura qulqulluu qarqaariif jennee jabaa gaaffii kiyyatti darbi hafuurri qulqulluu maali awwal akka Qur'aanaatti? Awwal. Allah itti barsiise. Isa kana kun amma barsiisaa keessa jettanii barsiisaa kun Qur'aana nu barsiisa. Baarabbii aga hamma sa'aatiin ati gubaa jirtu Qur'aanni waa'ee hafuura qulqulluu waan hin beekne. Ani gubutti hin jiru sitti fayyadamu jira bar sababni isaa qabeettee sa'aatii lama guutuu yeroo gubaa jirta. Eenyu akka qaana'e sabni kun ragaadha. Musliimni tokko hafuurri qulqulluun kana jettee dhufte ragaa tokko nuu kennu jirtu. Allah sitti kolfeani. Baarabbii adiin sitti kolfe. Isa kana kiristaanonni asumatti yaada itti kenna. Kiristaanonni barsiisaadha Bukaarii fa'aa itti hima. Musliimii fa'aa itti hima. Quraanni akkana jedhee jedhaan. Waan waa beekuseeti ijoolleen aameen jedhaa jala deemti. Sarara tokko hafuura qulqulluudhaan barattoonni hafuura qulqulluudhaan deeggaramanii afaanota garaagaraa dubbatan. Kitaaba dubbisaa jiran. Sarara tokko qofa dubbisanii sarara tokko dubbisuu hin danda'u. Sarara tokko dubbisuu hin danda'u. Sarara tokko dubbisuu hin danda'u. Erga sanii dirqama miti naan. Maalat afaan Quraanni ittiin bu'e hafuurri qulqulluun sin qarqaarre hafuurri qulqulluun waan tokko tayyib tore koi safartuu beekumsaa siin jedhe afaan Arabaa afaan Arabaa afaan Arabaa adiisuwani afaan Giriikii sii bana macaafarraa macaafuma keessan afaan Giriikii sii bana afaan Giriikiidhaan haa dubbista macaafa keessan. Hai miskin. Macam maalummaa hafuura qulqulluun hin beeknee fi dhaawwan. Maalummaa hafuura qulqulluun hin beekneef haga kana hundumaa dachaa bute gaara ba'aa jiru. Ani immoo yoo ati ganna buufte malee maalummaa hafuura qulqulluu akka Quraanaatti hagaa nutti taasisaa. Afaan Giriikii ittiin barreeffame afaan Giriikii macaafni ittiin barreeffame sii bana. Afaan Giriikiidhaa sii bana. Afaan Giriikii sii bana afaan Giriikii dubbista ayyee kama caafaadha. Ayyee Quraana afaan Arifaadhaan beekuti. Ka Giriikiidhaa banaa fi abbummaa. Giriikii bana. Hafuura qulqulluun beeku isin isin beektan Muhammadis hin beeku bar. Maalummaa hafuura qulqulluun beekne hordofaa waa'ee hafuura qulqulluu dubbachuun. Obsi waan nabi Muhammad alayhi salaatu salaam bira hin jirruuti. Garuu kitaaba keessan keessatti Holy Spirit jedhamee barreeffamee jira. Inni Muhammad Quraana keessatti Holy Spirit jedhe sun.
روح أرسي القدس يجلس قربا إني مالي وان إني محمد مالي أزوج أنا تجر لبس وان كان كي مالي أزوج بقى تغافيكية مالي بقى وان كان كي أزوج نادي بس أرسي أمسا نادي وين تك نادي بسي أرسي أفرق أيوة نادي بس جريكي بنا إيجو اللي جريكي بنيتين وهي أيوة مسكين نادي بس غافيكية هبرو دندا مسلمون إلال أسكان جرتان مسلمون بتربى خنتا مش نستي كريستيانون هي أفان جريكي سلام ما أفان جريكي بني جرا يلا أفان جريكي أفرق كل كان جرو غرو كتاب ساني كيسة بريفة أفان أفور أنكر كارامي أنا أفان في جريكي لغة فقري كيسة برتان روح القدس إنكم مالي روحين سي روح القدس يا كم تبص أنا بجلس لما بكيسة بديش نقافة تاجرا سرنا تقول بس أنت تقول روح القدس نجلا أنا كيف فدا سرتي كذا قرآن روح القدس جدا روحي جدا قرآن إني أولي سبريتي جدكم كان إني روح القدس جدا سمالي دا jadi ustaz kita gafat denan ustazoni tokkuna de bisuudhaaf aqiniin qabaanne adaraajeessan googilis godha ustaz gafadha lafa barbaadanis fida afur qulqulloonni quraanii kitaaba keessan irratti arabi beeku hafura sammura deddeebi afure qulqulluun arabi faasin dubbisu girikii baayibila kee dubbise kuno dubbise yemma har'a qabamte amma gola kama caaba siif hinde kuno girikii nama kan keenyatti barreeffame boqonnaan bisidha namni tokko maqaa keessan qabadha afaan girikii kana dubbise yee okay namni tokko dubbadha ayatu dubbata ana bumazi ايش اول ما كيف ودو dubbadhu ta'e jali dubbisati maal ani hin dubbadhu ta'e akkamitti na dukaa iyyuu ture sin lama sanii dubbataa jirtu namni tokko maa yoo si wajjin ijaan si wajjin ni iyyuu ta'e nan dubbisi ani kan kee naggeeffadha moo kan isaa naggeeffadha ree afaan macaafni kan kee ittiin barreeffame kun giriikiidha dubbisayye hin naggeeffadha እሺ ማኪ ቀበዳቲ አያቲን ዱበተን አቡ ማስቆፋ ዱበቱ ዮካን እኒ በኔ ቆፋ አዱበቱ tayyib dubbisati ani abu mazilen dubbatani ati dubbisi namni tokko isin keessaa tokko yoo maayikii qabachuudha baate ani waan tokko yoo dubbatu okay ustaad annin qaba dubbadhu ustaadati ani hono ayye tole shi abu maz qabadha simuti ana mul'isa qofa macaaficha ayye dubbisi kan maal ture wal gaafin kee maal ture jedha afaan giriikii dha tayyib afaan qulqulluun qarqarame afaan giriikii dubbisa afaan macaafni ittiin barreeffame afaan giriikii dubbisaa turan jedha dubbisuu hin danda'u jette hayye dubbisi okay afaan giriikii dubbisaa turan jedha macaafni keessan afaan giriikii ittiin barreeffame misi afaan giriikii dubbisaa turan jedha waan jedhe maal hin dandeessu moo yoo hin dandeenye hin danda'u naan jedhi kaa maal hin danda'u jettu maal naa deebise kaa giriikii dubbisattee naaf hidde miti afura qulqulluu gaggeeffamanii barsiisaa kiristaanaadha barsiisaa kiristaanaadha afaan macaafni ittiin bu'e Waiga, kutaati jalqaba ragaa dhiyeeffatte sun afaan giriikii kitaaba afaan giriikii dubbisaa turan jedhaa gudii kun ejji kun dhabee beekaa jamaa barsiisaa kiristaanaa teoloojii barsiisee waan ragaatti hin qabne nagaafataa jirtaa waan giriikii afaan macaafni jalqaba ittiin barreeffame hin beeku dubbisi abo awwal hojii ergamoota boqonnaa lama kutaati ragaa fidde irratti kitaaba afaan giriikii dubbisaa turanii jedhaa bartoonni afaan garagaraadha dubbatan jedhaa miti afaan namoonni beekan afaan giriikii dubbatanii jiran dubbadhu kaati dubbisi kama eega beekteetiin dubbista hin beektu okay kanaafiyyuu cufadhu ka viidiyoo kana sun gaaffii keenya keessa waan jireef maaliif cufadha kun afaan giriikiidha jira afaan giriikii dubbatu waan garagaraati moo eega dubbatu dandeesseen dubbista dubbisi afaan macaafni kan kee jalqaba ittiin barreeffame afaan akka kunoo nuti arabii falaallu kana jechuudha arabii fi quraana waa kennaa furana gaafataa jirtaa miti awwal lakki ati hafuura ni qabaa jettee jirta dubbisi kun amma duratti wagguu dubbattu qoy yeroo duratti dubbattu maal jette an kennaa barsiisuudhaan naaf kennamee jette eega kennaan barsiisuu siif kenname afaan macaafni jalqaba ittiin dubbata ittiin barreeffame afaan giriikiiti kana atillee ni beekta dubbisiisa kana kun afaan giriikii sii bannee jira dubbisi kitaaba sana dubbisaa turan jedhaa on siin jedhee bar ati afaan giriikii hin beektu wozi أول أفهم ما جاب لما قلت رجعنا في الدين أفهم غريكي دبسا كتاب أفهم غريكي دبسا ترى أما زكانا تو برسيس هذا جدي برسيس ده بيت تيجي كده مو زكانا ده بكا ده نقارب بيشي كنا سرنا ما كريستيانو نما مودا سنتا معلوم أفرق كل سنتين كافرنا قرآن فديس وان بيجي كافر أستاذ زكا أما نبوس لا سليم سنبوس نقول معلوم أفرق كله معلوم أروى سيجتشو أستاذ أول جان شوفوا دمه أستاذ أول نبي محمد أفان ندبتوا في أفان عرباني بيتاميت أفان عربا قرآن بريتشي بك الحمد لله أفان إسلام ما تنوفي أفان نبي محمد عليه الصلاة والسلام تنوف أفان قرآن تنبوي نبي كبريتشي كراولة عند القرآن اللي
Tole kiristaanoon Yesuus Kiristoos afaan kana naasa'u wangeelli isaanii kan dura afaan Giriikiiti. Jaan afaan Giriikii ni beektaa barreessuu fi dubbisuu? Afaan Giriikii an kiristaana ta'uudhaaf dirqama afaan Giriikii barreessuu dubbisuun dirqama miti. Ni beektaa hin jedhe barattee dirqama miti beekuu ni jedhe. Wangeelli kee afaan maaliin dura barreeffame? Afaan Oromooti moo Giriikiidha? Isa kamtu? Kakuu duraa moo kakuu lammataa? Wangeellummaan ati barsiiftu, matsaafni ati barsiiftu keessan kun jalqaba hundeen isaa afaan Oromoo barreeffamuu addunyaarra afaan Giriikiiti. Macaafni qulqulluun kitaaba tokko qofa miti yoo xiqqaate kitaaba walitti qabu kitaaba 39 isa kamiin nagaafate? Afaan kamiin dura barreeffame? Sagara duraa moo sagara keelanaatiin? Wangeelli keessan. Kakuun haara'uunis kakuun moofaanis jalqaba afaan kamiin barreeffame dura? Maal jette? Kakuun moofaas kakuun haara'uunis wangeelli afaan kitaabni 66 afaan kamiin jalqaba dura barreeffamee addunyaarra raabsamee achirraa dhufe? Kitaabni qulqulluun yoo xiqqaate afaanota sadiidhaan kan barreeffame afaanota sadii. Afaan jalqaba sadeen sanas kan jalqaba. Kana dhaggeeffadhu ishee afaan sadii kanan siin jedhu kakuun duraa afaan Ibruudhaan kakuu haaraan immoo afaan Giriikii akkasumas afaanota Armaayikiidhaan jechuun tokko tokko barreeffamanii jiru jechuudha. Tole afaan Giriikii ni beektaati? Afaan Giriikii an kiristaana ta'uudhaaf afaan Giriikii beekuun dirqama. Ni beektaa ni beektaa amma fakkeenyaaf Ingiliffaa ni beektaa na jedhan hin beeku. Ni beeka. Ni beektaa afaan Giriikii? Sana beekuun dirqama miti kiristaana ta'uudhaaf hin jedhani. Ansan siin jenne bal. Amma ustaanni afaan Quraanni ittiin barreeffame ni beeka. Ati afaan Giriikii ni beektaa kakuu haarawaa ittiin barreeffame. Ustaazii Allaatu kenneef immoo baratanii baran. Jaankiyya. Barateeti. Ni beektaa. Barateeti. Kanaafiyyuu nan baradha. Afaan barattee Giriikii ni beektaa? Nan baradha. Nan baradha isa gara boodatti. Barsiisaadhaan jedhani barateeti waa hunda barsiisaa. Nan baradha gara boodatti garuu barsiisuudhaaf dirqama Giriikii sana beekuu dirqama. Hin beekuu jechuudha. Allaqee. Kanaafiyyuu maaloon ilaallata gaaffiin keedhaa fi gaaffiin kee fudhachuu nama fa'aa tolti. Ustaasni Arabii afaan Arabii barateeti jedha. Kennaan ati qabdu kamiin jedha. Kennaa barsiisuutiin aan jedhe. Kennaa barsiisuudhaan akka qabaatte afaan Giriikii qulqulluun kennaa maal qabda? Jibril si kennee si afaan Arabaa barattee miti? Laayin barsiisaa peenteedhaa ka jedheetiin deemu isa kana. Nuti Arabifa jalatti cabnee barannee barsiisaa taana malee lafumaa kaanee akkanumatti afaan Oromoo dubbifnee miti. Abumaasiidhaa fi awwaalii jechuudha. Hafuura barumsaaf hin qabdu, hafuura afaan haaraa dubbatullee hin qabdu ati. Hafuura barsiisummaa hin qabdu. Hafuurri barsiisummaa siif hin kennamu. Sababni isaadha mee namni barsiisuudhaaf dura waa hunda barachuu. Waa'ee hafuuraa dubbachuuf hamilee hin qabdu. Quraanni kee waan hin beekneef awwal. Maal ati waa hunda hin qabduuti ati zeeroo kaate. Afaan macaafni duratti hin barreeffame Giriikii beektaa? Allaan waa'ee ruuyi hin beeku. Afaan Ibruu beektaa? Hin beeku. Afaan Aramaayikii beektaa? Hin beeku. Afaan kamiin beekta Joon? Afaan Amaarifaatu beektaa? Ustaad. Wallaahi dubbiin amma naa galtee jirti. Okay waan jedhu nama waaqayyo. Kan kun maal jedhe yoo xiqqaate ani sittamantu nan caala bar. Allaan waa'ee ruuhal qudusii hin beeku. Waan Allah biran gahin. Waan Allah biran gahin ana wajjin haaste. Yaadeen kisibii waan dirqama dubbachuu. Beeka yoo ta'e ruuhal qudusiin Allaan Quraana keessatti akkas jedhee dubbateera jedhee nutti agarsiisa. Waan sittaasuu jira ana wajjin haasai. Rabbiin biran gahin nabi Muhammad hin biran. Ana wajjin haasai. Ana arrabsoo barbaada ana arrabsi rakkoo miti. Laakiin ammoo si arrabsaan jiru gaaffiin si gaafatu. Quraanni jecha Allaati jettee kanati beektu waa'ee ruuhii beekaa. Isa kana jalqaba yoo murtee ati hafuura qulqulluu maal qabdaa si jedhan hafuura qulqulluu ati barsiisu naa kennee jedhe kennaa barsiisummaa naa kennee jedhe. Kennaa barsiisummaadhaa waggoo as finneetiin qormaannu ammoo afaan Giriikii beektaa hin beeku. Afaan Ibruu beektaa hin beeku. Afaan Aramaayikii beektaa hin beeku. Maal beekta afaan Oromoo beeku. Yookaan Ingilishillee biratti beeku. Isa kana jedhee erga sadii ammoo an barsiisaadhaa jedhe. Ingilishii kee barate mana barumsaatti barate. Afaan Arabii Allah si kenneesi. Allah si kennee afaan Arabii. Maalaan afaan Arabiidhaan ni baradhee bar. Kanaafiyyuu nan baradhaan jedhe kanaafi waa'ee hafuura kennaan hafuura qulqulluu kaati jette kan ati barsiisadhaan an jette. Ani maaltu walitti fidire? Ani bar Quraana baradhee afaan Arabiffaa baradhee Quraana barsiisa Islaamummaa barsiisaa bara. Dhaggeeffadhu. Ani afaan baradhee afaan hundeedhaa baradhee Islaamummaa barsiisa afaan Oromoo dubbisee namni muslima ta'eetiin namni afaan Oromoo dubbisee kennuu hin danda'u miti yoo ati baratte malee ofii nan keessanii kennaa si kennuu hin danda'u dandeettii beekumsaa si kennuu hin danda'u. Hundaa akka godhu rambu baan akkasiin jedhe bar ila nuti muslima. Maaf nan baradhe jettaree rabbi si kenne maaf nan baradhe jette. Afaan hundeedhaa barannu malee nuti takka gabbaanee barsiisaa ofiin hin jedhu. Ati waan tokko hin beektu zeeroodha. Afaan Ibruu hin beektu, afaan Giriikii hin beektu, afaan Aramaayikii hin beektu. Garuu ammoo hin barsiisa jettee deemu. Wanti hundumtuu haasaa keeti madaalli keedhaa miti.
Kanan si kennaa jiru. Sichi baradha jedhee bari'aa jiru dhageessanii sichi baradha. Amma waa'ee ruuhii Sichi baradha. Namni uf qabda jirtu mee gurbaa kana barsiisuudhaaf afaan Eewwata kun dubbisa. Dhaggeeffadhu. ruuhii natti mi'aawaa abbummaa. Dhaggeeffadhu. Jaankii dhaggeeffadhu. Dhugaa rabbi ijoollee keessan erga silaasin taazabaa jiru. Ani gaaffii keessan hunda sii deebiseera. Asitti garuu Ruuhal Qudusiin maal jedhee erga silaasin gaafataa jira. Gaaffii tokko naa deebisuu hin dandeenye sadii kaatanii jechuudha. Sababni isaa quraannis waa'ee ruuhii waan hin beekneef Allaan illee waan hin beekneef. Dhaggeeffadhu ayyaa akkana jedha. Allaan waa'ee ruuhii waan hin beekneef. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 dhaggeeffadha. Ustaad dhaggeeffadhu lallabu. Akkana jedha. Please sagalee Waaqayyoo gubbaa lallabiin joon akkana jedha. Warri anatti amanan warra anatti amanan birattis milikatoonni kun in argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoo in baasu afaan haarawaadhaanis in dubbatu jedha. Amma afaan haarawaa in dubbata. In dubbata amma Yesuusitti dhaggeeffadhu. Afaan haarawaa dubbatu jedha. Irraan si deebi'e. Yoo si deebi'e Tarii eerfooniin keessan si jeeqaara fakkaata waan an si deebi'u dhagaan jiru. Dhaggeeffadhu daa'ima mucaa keessa beekaa jira. Mucaa keessa ala gade daa'ima ala bahe. Deeboo ala gade. Afaan haaraa qofa jedhaa. Please. Afaan haaraa qofa jedhaa. Qofa jedhaa. Dhaggeeffadhu si qofa jedhaa. Kanaafiyyuu dirqama afaan haaraa jechuun qabu. Daa'ima keetis hin jeeqini biraachi bahe. Daa'ima hin jeeqin haadha manaa. Dhaggeeffadhu. Akkana jedha. Dhaggeeffadhu Maarqos. Bakka ganamaan niira keessa galtanii too inni wayii si gaaffii godhu hin deebisne. Nagaan tola ammas ni gochuu hin dandeenye. Sabni isaa isuuf yaasuuf maqaa Waaqayyoo si du'e deemin. Maalan dirqama isinii wajjin warra amanan isin koo akka isin dhageenyedhaaf galgala gurra keessan keessa waan warra anatti amanan jaan Yesuus amin deemi warra amma fayyimo yoo lakkoofsa ejjuun kubaara malee isanaas dhagaan jirtan kana deebis akka jedhu warra anatti amanan Yesuusitti namanneeti. Yesuusitti namanne jaan gammee koo maal taate waan jedhu warra anatti amanan jedha Yesuus warra Yesuusitti amanan jaan amma Yesuusitti amanee jedha warri anatti amanu gartee amanan kun maqaa kootiin maqaa Yesuusiin hafuurota hamanii baasan jedha ati hafuura hamanii baastamuun baaftu jaan